Suutaa somnaa Kirikiriitiisiiti. qoy. Kirikiri miti suutaa somna tasgabbaa'e. Ilaal uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa kan jedhe suni sadiitu wal waame moo 23tu wal waame moo 3000tu wal waame moo meeqatu wal waame? Ammalaa gaaffii qaxxaamuraa haasa'u miti waannaan isaa akka inni siingil hin taane sitti himaa jira. Kottaa nama akka fakkeenya keenyaatti nuuni sadiidhaa jenna. Sadii kan ta'e immoo haalatti mirkaneeffanna. Ishee ragaasii kennaaf jennaan na diddeenaa harkatti kuttaa. Yeroonni cuubame Yesuus Kiristoos harka Yohaannisitti yeroonni cuubamu waaqarraa sagaleen mucaa koo san jaalladhu jedhee lama ta'an jechuudha. Yesuus as jira. Waaqayyo immoo waaqarraa dubbate lama. Gugeen immoo dhuftee irra qubatte jedha. Hafuura qulqulluudhaan immoo sadii ta'ani. Tokko naa qabadhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28:18 irratti waaqaaf lafarratti aboonnaaf kennameera jedhe. Kunoo waaqummaa isaa laali. 28:18 dubbisi. Qoy siin fixa. Kanaaf dhaqaatii. Suuta wal dhaggeeffataa somna of hin cannaqinatti ilaal akkan siin jedhee ilaal uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa akka bifaaf fakkeenya keenyaatti nama uumna kan jedhee eenyutu kottaa jedhee eenyu waame. Suutuma Waaqayyoon fakkeenya isaa sitti muuf hin keeman. Waaqayyo bittaadhaan aangoodhaan bittaadhaan በማንነት አንድ ነው በአካል ሶስት ነው አከኒ ክርስቲያኑማን ጀዱ ስትሜ ማሊፍ እንደገሰት suuta jedhi ilaal kottaa akka bifaaf fakkeenya keenyaatti kottaa nama nuumnaa kan jedhe eenyutu waamame sadiidha isaan waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluudhaan jedha ati immoo maal jettash meeqadha ati immoo heddita ati immoo jechuun achitti inuuman immoo jedhu kaa inuume jedhaafan siin jedhe barachaa ati immoo natti himi kaa ishii ati immoo soddoma dheedhiitii eewee akka ta'an natti himi soddoma dhaa jedhiitii wayii 23 lakkoofsi isaan beekamuuf asiin jedhe bara. Nuun immoo qoranneeti sadii ta'uu isaanii bira geenye Maatiyos 28:18 irratti dhaqee dubbisi. Maatiyos 28 irratti Yesuus waaqan jedhu maal taate biqilaa? Maal jedhe qoyi kaasanni jedhu sitti mamaan dhaggeeffattati. Maal gooftummaan naa kenname jedha bari inni suni gooftummaa biyyaa keessa kenname kanaaf dhaqaatii maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutti maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutti namoota cuubaati bakka duuka buutota godhaan jedhu. Kanaafuu Yesuus waaqa miti gaafa sana kan waamame iyyuu Yesuus miti waaqa miti jechuu kennaa bara Yesuus gaafa sana biran jiru kan waamame kottaa kan jedhame Yesuus miti maaliif jennaan Yesuus kunoo gooftummaan naa kenname jedhaadha waan ta'eef isaayyuu biyyaa keessa gooftummaan kenname waan ta'eef inni waamame sun Yesuus miti jechuu ragaayyuu naa kennaa artaamata margite. Yohaannis tokko irratti dhaqiitii dubbisi waaqa turee. Sagalichis waaqa bira ture sagalichis nama ta'ee foon uffateedha Yohaannis tokko maal jettash suuta jedhi akkan siin jedhe ilaal Yesuusii gooftummaan kenname miti alaabee Yesuus Kiristoos akkamitti gooftummaan kenneef isa immoo si ibsuu barbaadda si barbaadda taragaagaa biqilaa ችግር የለም taragaagaa asti akkan siin jedhe ilaal Yesuusii gooftummaa kenname miti guyyaa keessa gooftummaan ishi qoy akkamittiin akkas kennameef si ibsuu maaliin inni akkas jedhu ilaa akka jedhu yookaan lakkinaan jedha deema maal fariifatta maaliif lakkedha atiin beektu wangeelan beektoti wangeela waan hin beekneef ani hiikaa kee fudhadhu kaa wangeela akkamittiin beektu beektaa akka jedhu maariifattaati akkasiin jedhe Yesuus Kiristoosii gooftummaa kennameemi. Haasa'e meeshii fixi ansin dhaggeeffadhaa fixiitii deebisii kenne. Lakki elaa fi elaameedha waliin haasaa deemu. Yesuusii gooftummaa kenname miti. Gooftummaa kenname miti. Jedhi. Yookaan lakkinaan jedhe. Yaada isaa jedhii fixi waan jechuu barbaadde jedhii fixi. Gaafachaa jira. Diyaaloogii anoon barbaadu diyaaloogii sakkasii. Maaliif beektaa? Lal akkan siin jedhe lal. Yesuusii gooftummaa kenname moo kennamneef? Maal akka ta'een si ibsuu barbaaddaa sati? أشهد أن لا إله إلا الله يا ربي سبرين وكن مال تاتي بكلا فانو رمو ولتي دبا تشاجر متي يسوسي غوفتو ما كنا متي إلامي كونتكست مينينغي في لا حول ولا قوة انتني بيتاتي نمبيك سري تنبيك أكاسين
Imbeetu bata. Context meaning isaan si kenna. Nam beekaa kontekestii suuta ilaallaati dubbannee kana ilaallaati akkan siin jedha. Yesuusii gooftummaan kennameera miti. Yesuus Kiristoos amma waaqaaf lafarratti aboo qabaa maqaa isaa gaafa waamtu seexanoonni niyyu. Maqaa afuura qulqulluu jette garuu hin iyyani maaliif beektaa? Ayyaru qoy waa'ee Iyyaasiin hin jennaan. Maal taate biqilaa maali sila wal dhaggeeffachaa wal bachaa simaa jira. Maal taate? Akka nama guddaatti na wajjin haasa'e akkin siin jedhe Yesuusii gooftummaan kennameera miti. Yeeshi kennameera. Akkas naan jedhi kaa Yesuus gooftaadha gooftummaa kennameeraaf. Ilaal osoo waaqa ta'ee osoo Yesuus Kiristoos kan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kottaa humnaa jedhee gaafa sana Yesuusii wajjin kan waa uume osoo Yesuusiin ta'e Yesuusii gooftummaa waan guyyaa keessa kennamuuf hin qabu jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqan turree jechuudha. Isa miti gaa ani immoo si ibsuu kana jechuun ati kan kee kana dhamiti ani immoo sitti hima maal jechuu akka ta'e. Maal jechuu akka ta'e maa kun ifaadha wajjin maal laayista jechuun hawaasni kanaaf ati hojii kan qaxxaamuraadhaan namoota waliin dha'uudhaaf as baaddee miti. Gaafa namni haasa gaaffii qaxxaamuraa gaafatanii kun nama hidhuun jiraam. Haasaa masa buna dhugan keessa bunni maal fakkaata? Gurraacha miti maali? Aduutitti ba'ee kana godhe. Isa akkasii isa xibaaraa isa kana miti. Kontekstuwaalii seera kanaafan siin jedhe sila. Waan ifaadhaa bar. Elaa dhaggeeffatu. Waan ifaadhaa bar kun. Yesuus Kiristoos maaliif akkas jedhe isa jedhu narraan dhaggeeffattu ati 28:18 irratti. Maaliif dhugaan barbaanneeti? Isa ofuma gaafa namni haasa'u afaan waan namaarraa fuudhanii kana jechuun kana namoonni jedhan jiru. Kun mo'umsas miti. Dhugaan kanadha. Namni ammayyuu kanan sitti himu hojiidhaan hin fayya jettee waan jirtuuf dogoggorteetta. Namni hojii isaatiin fayyuu hin danda'u. Kanaaf amantii duwwaadhaan fayyuu hin danda'u. Guyyaatti cubboo hojjechaa hojii kootiin hin fayya yoo itti ammayyuu dadhabdeetta. Dafiitii deebi. Hojii keetiin hin fayya. San dhiisi maal taate ati suuta jedhi malee maal taate biqilaa maal? Hin dandeenye namni cubbamaadha obboleessa koo. Koomaandimantii 10 dhiisiitii tokko eeguu hin dandeessu. Sitti ni mana akka mataa keetti nan jaallattu bakka sitti ni mana. Akka of jaallattutti nan jaallattu koomaandimantii kana eeguun hin danda'amu. Warra ortodoksii kana masakkaraafii jirra nuun dhiisaa hojiidhaan hafeera. Kuni seera. Bakka ba'uu bakka waansaa gaaffii maqaxxaamur. Wayyo maal akkasitti kun dadhabdaa bar lafti ganamaa wana ganaa hojii fa'aa hojjettaa ganaa dalagaa waan adda addaatti baata waan ta'eef maal akkasittiin ta'u maal taateeti suuta jedhi malee tasgabbaamee haasa'ama. Tokkoffaa irratti ani ilaa jalqabarraa kaasee dubbadheera. Wanti nuti asirratti eenyuu fi haasofnee nama injifachuuf yookaan ammoo nama dogongorsuuf yookaan ammoo fooloo barbaaduuf yookaan ammoo beekamtiidhaaf waan akkasiitiif miti. Wanti nuti asirra taa'aa jirruuf akkuma namasitti mee jedhee dhumni biyya lafaa dhihaateera. Waaqayyo sana uumetti achi deebi'uu kaaneerra. Kanaafuu waaqayyo waan nu uumeef nu gaafata. Eessa turtanii uftan maalirra turtanii uftanii waaqayyo nu gaafata waan ta'eef wal barsiifnaadha. Ammoo waan amma dubbataa oolle immoo waan waliif ibsaa jirru immoo dubbii jal'isuu miti uummanni jala taa'u kun hundi isaallee nu hubata. Sababni isaa ofii kan keetii maal naan jechaa jirta? Yesuus Kiristoosiif gooftummaatu kennamee naan jette. Seera uumamaa irratti ammoo boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhee ka'eetiyyuu waaqayyo akkasitti akka bifa fakkeenya isaatti nama uumee jedhachii ka'e. Kottaayii kan jedhu afaan Oromoo irra jira. Haa ta'uyyuush Amaariffaa irratti kottaayyuu hin jiru. Haa ta'u kottaa isuma jedhu kana eenyuun waamee jennee gaafa laallu kiristaanonni abbaa fi ilmaa hafuura qulqulluu jara kana sadantu wal waamee jedhan. Ayyee ani ganti gaaffii natti ta'e Yesuusis hoo gooftummaa kennamee naan jechaa jirta. Yesuusoo dheengaddaa bara 2000 wayiyyuu durayyuu dhalate. Yesuus yoom gaafa sana waamicha maalii keessa jira ofii isaatiiyyuu gooftummaan ganaa reef kennamaafii jira. Baaramiidhaanoo mucaadeessa jedhameenii jennaani bara 2000 wayii dura achuma mucaadeesse. Osoo waaqa Yohaannis tokko nu dubbisime qabdaa laataan karaarran jira Yohaannis tokko waaqa turee
Sagalee ture, sagaleenis waaqa bira ture, sagaleenis foon uffatee isa jedhu immoo maal goota laata? Yohaannis Wangeela Yohaannis tokko tokko. maa Sagalee ture, sagaleenis waaqa bira ture, sagaleenis waaqa ture jedha. sagaleetu waa umeere moo sagaleedhaan waa Estimeesa kana bokka goota. sagaleetu waa uumaa ture moo sagaleedhaan waa uumaa ture? Sagalee akkoo Amma laa hojii waa'ee walaameedha. Wanta tokkoon sitti hima waa'ee hafuuraamee akka jedhee Phaawulos. Elaa qoyi maalii namarratti maasoftatii namni. lakki biqila waa tokko si gaafadha bakka kanatti bakka amma sagalee ture maal taatee biqila bakka amma jette kanatti waaqayyo sagaleedha sagalee kottu mee kottaa mee wayii humnaa jedhee sagalee waamee gaafa san isee kana bicha naa deebisi. Ishi dubbatte miti ani mee nan dubbadha takka namoota warra dhaggeeffatan waliin dhaabbadhaate. Mee dhaggeeffadhu mee badhaate. waliin hin dhayine yoon gaafatu akka Alaameelaa. sagalee kottuu humnaa jedhee sagalee waamee waaqayyo gaafa san naa deebisi. Ay, elaa. Ati achuma waan dhageessa keessaatii waan gaaffii taatu fudhadhuuti contextual meaning full meaning kunoo waaqayyo yesuus waamee naan jette achi deebitee immoo sagaleedha yesuus suni sagaleedhaan naan jette sagaleedhaan kottu wayii humnaa kottu sagalee wayii humnaa jedhee waaqayyo waamaa. Qoy galaa dhaggeeffadhu bannaati sitti nima dhugaa yoo barbaadde laa waan takka duwwaan sitti hima siinis warra ortodoksiis hojiidhaan fayyuun hin danda'amu. Teenkoo maandima abboommii kurnan eeguu hin dandeenye namni isaanan eegee hojii gaariidhaan an fayyaa jetta hojiin gaariin namaa abaarsa carqii abaarsaati jedha Matsaafa Quddisiin maannimsa hundumaa xaate. Qoy eegatti isee sanarraa qabamte immoo seemmoo sittani maati qoy waa'ee hojii immoo sittani macaafni maal jedhaa macaafa Yaaqoob na dhaggeeffadhu kana booda waa'ee sanaan kaaftu macaafa Yaaqoob kiristaanonni isin maal jettan beentonnis nuti amanuudhaan yesuusitti amanuudhaan fayyinaa jettan garuu macaafni akka kan jedhu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin mirkaneeffamne yookaan ammoo hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofiisaatiyyuu du'aadha jedha. Yesuusitti amanuun hojii gaariin hin jiru yoo ta'e du'aadha. Kan achumatti dhaabi. Waaqayyo seera Efesoon 2 sana xumure bakka ajjeeseera sana akkan siin Efesoon 2 bakka ciao ati waliin dha'uu nama waliin dha'uudhaaf teessee dhugaasin beektu ciao Efesoon 2:8 dhaqiitu dubbifadhu biqilaa Roomee dubbifadhu Roomee 5:1 bakka nagaa oli nama nagaa wajjin haasa'an iyyuu danda'a jiru si maaliif Roomee tokko dhiisi bakka dhiisi Roomee 5:1 halas dhiisi suusii iyyaan qabuun yookaan muutii godhu ta'a yookaan deemi haalibboo elaa waalde guyyaatti nama meeqa cuqqamaa bakka muutii godhadhu halas guyyaatti nama meeqa cubboo hojjechaa oolta antas gabbii annaa wajjin haasuuf ta'etanii amma nama biraatiif carraa kennaa daraa kee muutii irraan kaafatiin wal kabajna bakka halas لا حول ولا قوة إلا بالله. maal jaman namni gaafa jalqaba dhufu tasgabbaa'inaa sa'a maarreedha jedhee gaafa achi ufuma isaatii tiksii kaasee jiru maa macaafni nama maraachaa yaa jamaa. Innaa lillaahi wa ishi immoo waan haasaame keessaa immoo yoo nama gaafatamne callisame akkasumatti amee jenna jenne callumanne teenye mee ilaalaa yaa jamaa. Amma mee dhugaa rabbii an gaaffii isa jal'isu yookaan ammoo mataa isa dhukkubsuuf inni gaafachaa jira. Mee isin ofii keessanii xiinxalaa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa kan jedhe waaqayyo kottaa kan jedhe ilmaa fi hafuura qulqulluudhaan waameenaan jedhee keetiyyuu san booda immoo yesuusii gooftummaa kennamee jedha. Mi'a jamaa sammuu keessan mee banaa ilaala waan kana. Ishin noo dheengadda waaqayyoodha. Ilma namaa uumuu irratti waamamaa ture akkamitti gooftummaan immoo kennamaaf har'ammoo gooftummaan guyyaa keessa immoo kennamaaf tokko jedhe. Lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos sagaleedhaan monaan jechii ka'e immoo waaqayyo sagaleedhaan kottu sagalee waa humnaati hin bayinaa warra isa jirtan kiristaanonni kottu sagalee kottu waa humnaa jedhee immoo waaqayyo sagalee waamaa ishi callisee isaa wajjin ameen jechuun qabaan. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Akkas kennaa wallahi rabbi sinaa qajeessu. Abeet. Jirtaa kennaa. Jira. Kennaa waaqayyoo guddaadha. Eeyyeen. Kennaa guddaa sanuufa kennu malee. Akkasi.
Ortodoksii moo Pheenxeedhaati? Ortodoksii. Oh. Maal jettaati? Waaqayyo Ani Waaqayyo tokko jettamoo Waaqayyo kun sadiidha jettamoo yookaan ammoo sadii tokko ta'e jettamoo akkam jettee amantaati? akka ortodoksiitti Hmm. Waaqayyo tokkodha. Hmm. Innis Hmm. isuma tokkicha san maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu jedhamee Hmm. akkuma macaafa irratti caafametti Hmm. amanna. Maqaa osoo hin taane sadan kun waaqa kan jedhu jira. Sadeen kun waaqa osoo hin jedhin maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko jedhamee caafamee jira. Hin jiru macaafarra. Haa? Hin jiru. Hin jiru. Hmm. Akkamitti? Akkuma kanatti hin jiru. Haa? Akkuma kanatti hin jiru. Hin argine taate. Argiteettaati? Haa? Ati argiteettaa? Ani maal jettee arginaan himi anasitti dubbachaa jira. Eessatti argite? Eessatti argitee? Hmm. Macaafa irratti qaba. Eessi kakuu haaraa moo kakuu moofaa? Viidiyoo irra na godhiiti sittan agarsiisa. Bootaa itti arge. Rakkoon qabu iddoo isaa nutti miti. Bakka isaa nutti miti. Maali isaa nutti himi? Bootaa isaa nutti himi. Hin dubbisnaan illee. Maarree hojumaan dubbina sitti agarsiisate. Eshi. Eshi. Bakka kiyya kanatti guddisaan himee nuuf baasuuti qoy. Ilaa kunoo. Baasi. Bajaan hin mukaa'inaa ishee. Yoo buna dhuddanii kaatan isin kennaa. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جده كنا باسا جرتا Haa? باسا جرتا Baasan jira. مش باس Galmee kadhannaa kan jedhu biraa kan qabda. مقاو باس يتجب باس إنه دبسين سنجا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وباقي دبستاي Baasan jira koo iko. galmee kadhannaa nama galmeesse nutti himdaachumaan jabaa du'a. Kaameraa gargashi. Nan garagalchi.
Maal taate aanti? Eh? Badi bakka itti abbaatuun baddeere. Eenyudhaami kitaaba kitaaba dabalataa Ortodoksiin kitaaba dabalataa barreeffatanii qabu bara Bune, kaameraa kaameraa gara galchannaa iddoo ba'an tuqxee baataa anti rabbeediti.